Yaada daldalaa gaariidhaa harkaa qabda. Ammumaan tana karoora daldalaa gaariitti jijjiiruudhaan daldala milkaawaa godhi. Karoorri daldalaa gaariin mul'ata, tarsiimoo fi galma ifa ta'e lafa kaayyachuudhaan jalqaba. Karoora kan kee yeroo baafattus gaafiilee armaan gadii tana deebisuudhaan jalqabe. Tokkoffaa, ergamni yookaan wanni ati fiintaan baasuu barbaaddu maali? Qajeellotti ibsi. 2. Waan kana keessatti milkeessuu barbaadda yookaan gabayaa akkamii keessatti kan milkeessuu barbaaddu qorannoodhaan lafa kaa'i. 3. Waan kana milkeessuudhaaf tarsiimoo akkamii fayyadamta? Qajeellotti ibsuudhaan lafa kaadhu. Tan xumura ammoo waan kana hunda fiixa baasuudhaaf riisoorsii yookaan qabeenya eessaa akka argattu ammuma karoora kee keessa galchi. Kun karoora daldalaa osoo hin taane gartee daandii milkaa'ina daldala keetiiti.